Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoonni tiktokkiya. Zeyni irratti appiin kun dalagutti waan jiruuf warroonni dura qabdanillee appideet godhaatii itti fayyadama. Warri immoo tanaan dura hin qabne buufadhaatii itti fayyadama. Pileestoorii keessaa argattu appicha jechuudha. Appicha maqaan isaa kun akkuma asirra argitan kana isa kanatti barreessitanii AC taanaan laayit jettanii itti barreessitan isiniif baya. Itti barreessitanii appideet gochuu qabdanii. Appideet yoo gochuu barbaadan iddoo kanas dhuftanii appideet gochuu ni dandeettan jechuudha. Iddoo kana dhuftanii appideet gochuu ni dandeettanii jechuudha. Iddoo kana appideet isa jedhu kanarra dhuftanii jechuudha. Yookaan yeroo buufattan sana appideet ta'uu isaa addaan baafattanii yeroo appideet gootanii kaatanii bifa kanaan alaabaa isinii fida. Alaabaa Singaapoor irra kaa'attanii isa jalqabaa jechuudha. Singaapoor isa jedhu kanarra kaa'attanii. Jarman irratti illee ni dalagaa. Isa lammataa immoo zeenii isa Saudi Zeyn Unlimited Free isa jedhu kanarra kaa'attan jechuudha. Unlimited Free isa jedhu kanarra jechuudha. Mee isin agarsiisa isa kanarra kaa'attanii isa kanarra jechuudha. Akka ifa isiniif ta'u isa kanarra kaa'attanii jechuudha. Achi booda isiniif dalagaa nama dalageetiin yookaan immoo start godhee isin agarsiisa. Na hordofaa. Dhiifama. Kun akkuma argaa jirtan dalagutti jira. Iddoo kanatti lakkaa'utti jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan sa'aatii yoo barbaadan immoo iddoo kanatti hidhanii itti dabalattanii yoo duuba isin harkaa deebi'e immoo iddoo add time jedhu isiitan dhuftanii dabalattan jechuudha. Iddoo tana tuuxanii dabalattanii asumaan follow godhaa. YouTube kiyyallee subscribe gochuun dagatina.